yakkaan isaan itti ararfadhullee ganaa lafa bu'ee jechuudha. Agarsiisa. Warra Nasihaa Abbaa Ziyaad ilma isaati. Hoggayyuu biraan hafu biraan dhaqa san baruurraa itti deemna ni agaruuf teessan jechuudha. Waan reefu sinaan jettan raddaa hundarratti keettan san godhuu san bira kutee waan biraallee naa ejaa ani isin mataa kiyya gubbaadha. Waan isinaan jettan arras buruus biraan kutu. Elaali Sharmarkee san qofaa miti laa wanti ati beekuu qabdu yoom faamilii aboo dunii maammee tanaa mitiiti waan tanurraa biloo godhaa asii gad darbaatu dunii maammeetii mitiiti. Foloora 500 qabdii barra namni keenya kun mina ina jazbaa naacha'usa ammoo maqaa kireet godhatanii dunii maammee jaanii irra barreessanii asiin hin jeeqanii darbanurraa biloo godhaa zilaa darbaa maal goote zilaa kooppiin mina ina fasaasanu. Sharmarkee kiyyaa wanti isin firraa sodaachaa jirtan wanti isin gartee yoo waan kana goone akkas ta'aneettanii yaada turtan san arrarraa eegalee ati isin baastu adeeroo. Arrarraa eegalee ati isin baastu. Miira hawaasaa guutuu kana booreessitee gartee magaalaa san keessatti bulchiinsi gaaraantii siitee gartee hanginni si jiraachisu muraasa qofa. Dheengaddallee afaan keetii yeroo dubbattu bulchiinsa keenya akkas gootan jetteeti bulchiinsa qabattee ijoollee gadhiisaa turte mataa gubbaa gatte. Duniillee akkasitti dhaawaa turte. Amma furmaani tokkittiin ati siif jiru bulchiinsi fedhu haa aaru fedhu hin aarin miira hawaasa keetii jeefte san lubbuutti deebisu. San lubbuutti deebisuudhaaf kallattiin akka jarrisiin jeetti takkaffaa shurraaba hojjechiifattee gartee shurraaba maxxanfattee sagantaa gibiraatii fudheen gadda waan ati hojjetaa mootummaan taane deemtanii beeyisaa biturtan. Dubara babbareedaa isin wajjin dhaabbattee shurraaba kiyya kana addaan bani jetteeni sarpiraayiz nama godhaa turte. Viidiyoo hedduu harkaatti ture sigalee waa'ee hina siyaaratti illee diraamaa akkasii bareedaa dalaydanii haqa obboleetti isinii gaafachuu danda'uutu isinirra jiraata. Kadiiroo yoo kanaaf isinidhaa miti isin haa fixu as jalaa yoo jiraatettiin mallakkii obboleettiin ta'e duutee jaartiin ta'e duuteeti nama biraa sodaattaa natti zeeroo wanti akkasii numaa hin barbaachisu. Sodaa isin sodaattaniif gartee obboleettiin ta'e magaalaa sana keessatti ajjeefamtee hiriyaan ta'e haati ta'e magaalaa sana keessatti dhiiga bu'aa jirtu hundumaa hin barbaachisu. Yoo kadiiroon gaafachuu dadhabe waan kana isin akka namaatti gaafachuu hundoo qabdan malee cal jettanii gartee kanumatti akka tiriifta yoo hataa taate isuma atimma mataa keetiif silaa maanootu itee jirta san baasu takka. Talamadaa suuraa maxxanfattee viidiyoo waraabu maatii isaanii san bira deeyitee gartee maatiin waan ati isaan biratti jetteef waan ati isaan biratti goote kallattiidhaan hawaasaa ifaa haa godhanii ni jirti haati wabii ganama galgala haati wabii egaa guyyaa jisan dhageesse gartee miti imimmaan si hanqa ammaatti qabachuu dadhabdee ganama galgala jechuun ani lakkaa nagumaan isa dhaayya malee obboleeyyiin nama kiyyaan na jira jettee gartee sirraa bu'aa jirti. Kadiira namaatis afaanii baafatee kalee ta duute jee akkasitti asirraa waan fedhe jee. Sigalee arrallee viidiyoo waraabee magaalaa dirraa akkasitti abbaan fedhe akka fedhe wal godhuu danda'a karaarra wal dha'uu danda'a maal jee isaanii na taphachuu jira ani obboleeyyan kiyyaa. Saniifuu ani akkaan itti mootummaa gaafadhu hin qabu jettee miirri isiin sooshaal miidiyaa fayyadamti. Abbaan sananii hoggaan bilbila gartee itti bilbile abbaan nasiyaadhaa jechuun akka waan hoggaa micoo hoggaa na dubbise micoon isaa deebituuf itti jaarisan kan nyanyoota ogguun ta'e jiran. Isniilee mucaan sana isa badiyyee na gaafata. Hoppiin isaa nurra hoppiin faamilii sanii guutuun nurra nuti asii kanatti irra qoosnee nama faamilii sanii fi lubbuu micoo irra qoosne hunda yabayyabaa goonee kan nuti kan bira dabarsinoo kataa taate wallaahi wabillaahi nuutu wal ajjeesaa jira nuutu ammallee diinallee irratti goobsisaa jira jechuudha. Sharmarkee kiyya kallattiidhaan laal asirra waase kan nama kana dhiiste taanaan nama 300 as jira taasisa dhageeffachuu jira namni jooyin godhee waan kana bahaa jiru jidduu 100 ol namni waan kana dhageeffachaa jiru. Kallattiin deetee tiishartii maxxansiifattee maatii san dubbistee wanti nan godhe dogongora guddaa viidiyoo deeyilii waraabdan silaa viidiyoo dur isiniin nu barsiise viidiyoo kotti waraaban. Kana fudhatee jira borurraa eeyna. Gala komediinaa ol kana fudhatee jira borurraa eeyna. Takka dubbannuu rabbii keessan sodaadhaati nurra deddeebi'uu jirtanii. Dubbadhu ayyaa sadayye. Wallaahi faacaarraa eegali Ustaad Hamzatti agartee Sharmarkee rebrand godhu jirtan hundi keessanuu malee Sharmarkee accountability takkallee nu namni qabu jiru hin jiru ni beeytaami maaliif jennaan nama takkaa jaalala namaatii fi kabajaa namaa kophatti himachuu qabdan arraan tana guyyaan isin asitti walitti qabamtaniif Sharmarkee accountability qabuudhaaf namni nama accountability nama qabu akkanaa miti siin jaaladhaa maarree jechaa namatti hin himu. Siin kabajaa maarree jee namatti hin himu. Wanni namatti himan qaxxitaa agartee kana balleessite jaanii qaxxitaa namatti himan malee maqaa riibiraandii namaaf godhuudhaan miti.
agartee sharmaarkeedha maqaa isaa kana bobaa jala kaayyannee akkuma ati ammaan taneetti firaa'ol bobaa jala qabanneeti baasnaa sanuma jirtan malee wanni biraata kan jiru wallaahi dhugaan jiru kana qofa maaliif namni tokko gabbehee akkana godhe ammaas sharmaarkeen aadaa Oromoo ni guddisee jettan aadaan Oromoo duraanuu guddoodha artiin Oromoo duraanuu guddoodha sharmaarkee Oromootutu pilaatfoormii san kanneef agartee pilaatfoormii inni itti fayyadamuu qabu akka nama Oromoo takkatti itti fayyadanii guddisuu qabanii keessa jira malee pilaatfoormii san Oromoo kanneef malee inni pilaatfoormii san Oromoodhaaf hin kannineef silaa Oromoon jiraachuu baatte sharmaarkeen pilaatfoormii san hin qabu agartee wanni isin jettan badii isaa guututti takkaa dhibbatti kan ichi keessaniitiiti itti dubbachuu qabdan malee ni si jaalanna sharmaarkee keenya mara namni nama jaalatu akkanaa miti namni nama jaalatu likkisi sirreesseetiiti gaafa biraa jaalala isaa sitti himata arraa miti guyyaan isin jaalala isaatii fi kabajaa isaa himattan agartee guyyaa san eeggadhaati himadhaa arraan tan ammoo badii isaa guututti itti himtaniitiiti wanna gootanii jechuu obboleettii teenyata duute san akkas jechuun yoo isinitti hin dhageenye yoo kun agartee kun isinitti hin dhageenye bobaa jala silaa kun isin likitti isinitti dhageenye bobaa jala qabatanii baastaniin. Takkalleenu kaanis akkasumatti agartee Khadiir Haramaayatis kalee akkasuma bobaa jala qabatanii baastaniin. Oke, azal kan jadi fama. Baga duutee an kadu'e nan dhibuu jeessa inni isa sirratti afaan guutuudhaani as gubbaarra taa'ee je'ee jechuudha. Silaa namni dhugaadhaan wanna kana waynee namnis dhugaadhaan wanna kanaa fi uummata isaa warra waa balleessa kanaaf yaadu taate dhugatti badii isaanii gatteessaniitu baduma isaatiitti wajjin haasoftan malee hin faarsitan gaafiidhaas gaafii sirrii gaggaafadhaan agartee anamma takka sharmaarkee gaafii hedduu si gaafatanii jiran agartee hedduu si gaafatanii jiran baggaruu karaa sirri sin gaafanneen ani amma wanni takka kan sirraa baruu fedhu agartee kabiraatis ka jiru kan lafa taa'u jiru kanutti himanii wannaa wajjin nuuf fidan agartee maaltu jira seete sharmaarkeen gaafa rakkina keessa seene san namni inni itti lallabate ugaasin lallabate malee nama Oromootti lallabannee jaan wanni kunoo ni jira moo hin jiru. deebisu ba'anii waan gaafa jira kalaas. Laallu wanni kun yoo na deebisuu baattees yoo na deebisuu hin feene subaan qabu Maal jetti sharba? lakki haasoniin amma nuti dhimma ani balleessa irratti malee dhimma gaafsanii san asirratti fiduun san rabbiin ni jaalatamii amma akka kana. Mee dhimma kana si kana maaltu waliif fidame? Jaalle dhiifama waliin jennee miti ammaan tan. Maaliif irra keessan balleesseen galatoomaan akkasumaan jaafi xadheetiin jira. Kamii fi kam sharmaarke kamii fi kam maaltu dhimmi ammaan tana irra jirru kani waan dheengadda raawwatame san badiisanii himadhee balleesseetiin jira jechuutiin jira miti. Har'a ajandaa biraa kan gaafa dabree waan dabree nuti araaraan finne arraan tan as keessa galchuun sirriidha duuba. Maaltu eenyu galche maal? Hayyee ammaa sirra deebi'eetiin sinii himaa uummata Oromoo akkuma feetan na godhaa bakka ani waan hin dubbadhu sun beeku. No sharmaarke sirreeffadhu ani sirreeffadhu dheengaddallee nama hedduutti na himatte nama hedduutti dawwaltee himattee jirta jaalleetu politikaal saayinsii qara'ee isaaf faa'uula na xuyisisee jettee nama hedduudhaan jechaa jirta. Sigaltee aansanillee deebisaan deebisne ammallee akkas jechaa jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takka carraanuu kanna. Sigalee waan ati jette malee waan ati jette waan afaanii si bee malee ka ummanni itti si dubbachaa jiruuf namni faa'uula si xuyisi tokkollee hin jiru. Sammuu kee keessaa miti an kan hin jiru. Sigalee? Jaallee kiyyaa ulfaadho mee afandiin haa dubbatu afandiin kun yeroo hedduu hundeechaa ture mee afandii dubbadhu atillee akkuma sanitti waan jechuu beekta gabaabsi. Maakii walaabatti. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan bagar yang jiran tadi. Ani wahuma ref isini barreessaa ture saniin ummanni hundinuu akka dhagee ofiirra deebi'ee isinii dubbisa. Wanni jalqaba irratti barreessaa ture akkaan dhufetti wanni kun sirrii ta'uu dhabuu isaa akkaataan itti wanni kun qindaa'ee itti dhufe bu'aan waan kanarraa argamu bu'aa shaarmaarkeetiif immoo bu'aa hawaasaatiif immoo bu'aa nasiyaatiif kan jiru
yoo bu'aa shaarmaarqeedhaatiif taate namni yeroo ammaa kana namoota badii akkanaa tana keessa seenan hawaasaan walitti araarsuudhaaf tattaafatu yookaan hawaasa keessa deebisuudhaaf tattaafatu ani dogongora daba seenaa hojjechaa jira jeetii yaada. Yeroon isiitiis ammaa akka seeraatti afandi akka kiyyatti jechaa akkuma seeraatti gotte bareeda. akkuma seeraatti nama badii balleesse tokko badiin dhufte tuni haqa nasihaadhaa lubbuu nasihaadhaati yeroon isaatis ammaa miti gaafa silaa shaarmaarqeedhaan alattis gochuu dandeenya waan kana akka waan shaarmaarqeen waan kana yoo keessa jiraate malee wanni kun haqan hin arganne tokkotti fakkaateeti as dhiyaachaa jira. So kanaafuu shaarmaarqeen gabaabumatti nama isin as deebistanii hawaasa keessatti deebistanii miti. Shaarmaarqeen nama ofiif awwaalee akkuma ifiif of awwaaletti achumaan awwaalamee hafa. Yoo if deebisuu danda'e innummaan ifaa deebisu. Kana wanni gartee asirratti as deebisuudhaaf hawaasa hojii isa walitti araarsuudhaaf tattaafatamuufis jiraachuu hin qabu fuulduraaf illee jiraachuu hin qabu. Tokko kan lamada namoonni har'aas jala jiru nama 3,000 fi wayi. Takka haqa nasihaadhaatiif walitti dhufnee nama 3,000 waan lubbuu nasihaadhaa haqa nasihaa gumaa nasihaa san baafne jennee walitti qabamnee hin beekne. Har'a garuu ajandaan kun jijjiiramee waan namni sababaa kanarratti je'een akka shaarmaarqee gootanii as dhiyeessitan kana laalaa nama hedduutu as jala jira. Wanni uummata kana dhaamuu barbaadu shaarmaarqeen ifuu ifa awwaalee deema yuutuubara isaa unsubscribe godhaa follow keessan ka TikTok yoo dhugumaan kan lubbuun nasihaatii fi arrabsoon inni shamarran Oromoodhaa arrabsan isin dhagayame unfollow godhaa bulaa qafirraa godhaa. Gaafa inni hawaasa keessatti haareet irra deebi'ee hojjete if deebise follows goona subscribes goonaaf. Kana tarkaanfii nuti fudhachuu qabnu har'a silaa. Teessanii ammoo